Oo yaa maal taate aga sa'aatii kana maaliif teenye seegna? Uummanni oduu dhageeffachuuf seega ati gaazexeessaa taatee haga sa'aatii kana sa'aatii oduutiin hanga ammaa dhufuu dhabuu keetti baay'ee nama gaddisiisa. Uummannis taa'ee seegaa hojjettoonni istuudiyoo kanallee haga ammaa seeganii ati garuu sa'aatii kana hunda maaliif turuu dandeesse? Dhiifama guddaa dhaggeeffattootaa fi akkasuma hordoftoota keenya hundaa dhiifama gaafachuu barbaada. Anis kan ture oduu walitti qindeeffachuudhaaf ture. Oduu walitti qindeeffadhee akka tasaa oduu walitti qindeessisan teessoo irra kaa'ee gara alaa gadi ba'ee hoggaa ol deebi'u akka tasaa ta'ee jaartiin tiyya kasala qabsiisu turte. Kasalli qabachuu fi didee waraqaa ani oduu irratti barreessaa ture fuutee kasalaan qabsiiste. Hoggaa ol deebi'u waraqaan hin jiru. Achi booda oduu qindeeffachuuf ture aga sa'aatii kanaa ture dhiifama naa godhaa. Hayya haa ta'uti amma oduu qopheeffatte harkaa yoo qabaatte uummataaf akka qophee akka dhiyeessitu si gaafanna. Dhaggeeffattoonni oduu dhaggeeffachuudhaaf amma qophiirra waan jiraniif ta'anii waan nu eeguu jiraniif gara istaadiyoo dhuftee oduu akka dhiyeessitu siin jedha. Silaafuu oduu ani qopheesse jaartiin tiyya waraqaa kasalaan qabsiste maaliin dhiyeessa har'a wanni dhiyeessu oduu ani dhiyeessu oduu muudannoo amma jaartiin tiyya narratti hojjette fi muudannoo amma na muudate kana hawaasaa fi uummata kanaaf ibsuuf barbaada malee oduu qopheeffadhee harkaas hin qabu dhiifama wajjin. Lakki akkas hin danda'amu amma sagantaa oduuti waan ta'eef hin danda'amu waan ta'eef gaazexeessaa biraa hojjettoota keenya keessaa finneetii kan oduu qindeeffatee waan jiruuf gara istuudiyoo as dhufee akka qopheessu taasifna. Ati kanaaf hojiirra gaggeeffamtee jirta. Yeroo biraa gara biiroo keenya dhuftee achitti kan mari'annu ta'a. Ammaaf gaazexeessaan biraa dhufee kan nu qopheessu ta'a. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya oduu qabannee isinii dhiyaanneerraa hanga dhumaatti nu waliin ta'an affeeraa keenya. Oduu kana kan isinii dhiyeessu aan obbo Shimallis Gammachuuti. Oduu keenya har'aatiin hojjetaan chaanala keenya tokko oduu isaa oduu qindeessaa jiru waraqaa inni irratti barreessaa ture haati manaa isaa kasalaan qabsiisuun dhagahame. Amma gara bal'ina oduutti isin dabarsina. Obbo hin sarmuu hin seenee hojjetaan chaanala keenya yeroo oduu isaa barreessu mana fincaanii deemuuf yeroo ala ba'u haati manaa isaa waraqaa inni oduu irratti qindeeffate kasalaan qabsiisuun dhagahame. Yeroo inni gara manaatti deebi'us oduun inni qindeeffate kasalaan qabsiifame waraqaanis dhabama ta'e. Sana booda hojjetichi rifachuudhaan gara istuudiyoo yeroo dhufutti hoggantuun biiroo keenya kan chaanala keenya oduu qopheeffatte dhiyeessi yeroo jettuun itti waan qopheeffadhe hin qabu dhiifamannaa godha jechuun hojiirra ari'amuun dhagahame. Kanarraaf jenne kanumaa. Oduuleen har'aaf qabanne kan hanga ammaatti dhaggeeffachaa turtanii qophiileen biroo kan dhamdhama jaalaa itti fufanii dhamdhama jaalaa wajjin turaa isiniin jennaa horaa bulaa deebanaa.